Ashama harka fuunii hordoftu tamsaarsituu jarra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa viidiyoo birootu walitti deebinee jirra. Akkasumallee warroonni gaafii nagaafattanis jirtanii gaafii keessaniifis kan deebii isiniif deebisu taasisuudha. Keessattuu yoo biyya galle hojii akkamii hojjennu hawwaxaa birrii akkamii yoo qabanneedha. Viidiyoo kana yeroo baay'ee irratti dubbadha jechuudha. Garuu mootu har'a baadiyyaan jira. Jireenyi baadiyyaa maal fakkaatti? Yeroo ammaa kana keessatti baadiyyaan maal fakkaata kan jedhu asumaan daawwadhaa viidiyoo kana irratti. Jireenyi kun amma saneedha. Jechuudha isaanii bultii 17. Garuu kana fakkaata jechuudha. Roobni baay'ee hin jiru akka nu biraatitti akka Arsiitti jechuudha. Roobni baay'ee hin jiru garuu dinnicha baay'ee jira. Roobni gahaan hin jiru jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu. Waaqayyo waliin lolanii yeroo roobetti haa roobu jedhanii callisanii taa'uudhaan malee jechuudha. Kana fakkaata waan hundaafiyyuu baadiyyaa warri yaaddan baadiyyaa daawwachuu dandeessanii asanan jechuu jaaladha. Egaa namni hanga fedhi biyya ormaatti yoo jiraate biyya ofii hawwuu isin dhiisu biyya ofiitti galuu isin dhiisu. Hanga fedhillee yoo ture hanga fedhillee biyya ormaa yoo jiraate biyya ormaa kanuu ormaati jechuudha. Yaa kan akka biyya ofii jiru hin jiru jechuudha. Maaliif jenna anis biyya ormaa dhaqeen argee hojjedhees dhufe asittis maal akka jiru achittis maal akka jiru garaagarummaa isaa jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti kanan filadhu ani biyya kootii jechuudha. Waan keessa jiru osoo hin taane bakka waan hundaafiyyuu achittis hojjedhee argee jireenya hangam akka hojiin akkam akka ulfaatu natsaannatii dhabuun yeroo hunda ajajamu boqonnaa malee hojjechuu waa hedduutu jira jechuudha. Annaa biyya ofiitti hojjannaan qarshiin hin jira. Inni guddaan hojii kabajanii hojjechuudha. Hojii tuffachuu dhiisuudha. Jechoota namaa dhaggeeffachuu dhiisuudha jechuudha. Jechoonni namaa amilii namaa kan nama cabsus jiraachuu danda'a. Jechuudha. Gaafa namni hojii xiqqaa eegalee biyya ormaatii dhufanii namni jecha garagaraa namaan jechuu danda'a jechuudha. Waan akkasii san canumatti gatanii tuffatanii bira darbuudha jechuudha. Namni hojii guddaa hojjeteedhaaf hin jijjiiramu. Hojii xiqqaa mana keessatti hojjetamu waan garagaraa hojjetanii yoo ittiin jiraatan of jiraachisuun inuma danda'ama jechuudha. Dadhabbii malee akka biyya ormaatii miti. Asittis jireenyi inuma danda'ama jechuudha. Garuu inni guddaan of ta'anii jiraachuu, of dhageeffachuu, akkamittiin hojjedhe na baasa jechuu, hojii ofii irratti xiyyeeffachuu, waree ormaa dhaggeeffachuu dhiisuu sanidha. Erga keessa namaa hojii tokkoof fedhii qabaatee nan hojjedha nan jijjiirama jedhee yaadee sababiin hojjetee ittiin hin jijjiiramneef tokkollee hin jiru jechuudha. Tokkollee hojiin bu'aas hin qabne hin jiru jechuudha. Dirqama asfaaltirra baanii kireeffataniiti miti dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan kireeffatanis inuu hojjetan garuu akkasumatti jira gibirri, akkasumatti jira kiraan mana jireenyaa qabaatee ta'e taana namni tokko mana isaa keessatti hojii garagaraa hojjete isaan of fooyyessuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo biraa viidiyoo isinitti argisiisa maal akka hojjechaa jiru gabiin hangamii akka irraa argamu isinitti argisiisuu ni danda'a viidiyoodhaan jechuudha. Keessattuu biyya keessatti gabii guyyaadhaan argamu yoo jiraate baqa namni tokko akka barbaadetti of jiraachisuu danda'a jechuudha. Akka barbaadetti mana jireenyaa qaba yoo ta'e kiraayii manaan baasu yoo ta'e akka barbaadetti zanaafataa jedhee jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Ana baruma hunda baruma baraan qaxaramanii jiraachuurra qaxaranis jiraachuun inuma danda'a biyya ofii keessatti jechuudha. Dirqama hojii tokko ofii mataa ofiitiin hojjechuu osoo hin taane ganzabaan hojjisiisuun ni danda'ama jechuudha. Manuma ofii keessatti yeroo biraa bal'inaan viidiyoo isiniifan hojjedha. Keessattuu warroonni biyya ormaa jirtan biyya hin sodaatina. Umurii keessanis biyya ormaatitti hin fixina. Isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf ji'oota muraasan biyya keessatti galee keessatti wantoota hedduun arge. Akkuma dhufeenis immoo harka dachaafadhee hin teenye manuma keessatti hojii hojjetamu nama qaxaree hojjisiisa jechuudha. Garuu tirfii gaariin akka irraa argamus ofii kiyyaa qabatamaan argeetii jira jechuudha. Annaa kanaadha.
gara qonnaatiin sokkaa ta'e keessattuu warroonni obboleewwan dhiiraa qabdan genzaba kennuufii irra 10,000 5,000 harkaatti kennuufii irratti qixxeellee yoo ta'e yoo hojjisiistan isinis fayyadamtoota abbaan sunillee fayyadamaa ta'a jechuudha. Qarshii harkatti namaa kennitu sun misgaanaa sin qabdu abbicha sanis hin jejjeertu faayidaa hin qabdu jechuudha. Garuu baadiyyaa irratti warri hojjetan qarshii sanii yoo hojjetan ittiin jijjiiramuu danda'anii. Inni xiqqaan lukkuudha. Lukkuurraa ka'ee namni iddoo guddaa ga'uu danda'a. Dirqama biyya ormaatitti hojjennee qarshii guddaa finne inni guddaan mana ijaarrachuudha. Namni tokko mana ijaarratee meeshaa muraasa galfatee yoo jedhe jireenya fataadhee jiraata biyya ofii keessatti jechuudha. Meeshaanis biffee guuteedhaaf takka faayidaa namaaf hin qabu. Adeemsa keessa suuta meeshaa tokkoon yoo bibbitatan mana ofii bareeffachuu danda'anii jechuudha. Kanaan isin jechuu jaaladha. Warroonni biyya galuus barbaadan jireenya biyya ormaa hin sodaatina. Inni guddaan siistemaan jiraachuudha. Akka ebeluuttan jiraadha osoo hin taane ofiitii of ta'anii jiraachuu. Ofiitii jechuudha. Gaafa ati hojii namni tokko hojii tokko eegalu hojiin kunis hin hawwaata'u akkana akkasii waan garaa sin jiran jechuudha. Amilee nama cabsuudhaaf kan deemantu jira. Maaliif namni inaatiin malee humna ofiitiin hojjetee yoo jiraate hojiin kamiyyuu nama hin qaanessu. Keessattuu nuti warri biyya ormaa shanti beetii gandaa dhiqnee kan jiraachaa turreedha. Hin beekna waan ta'eef gaafa uffata gaarii uffannee gara biyyaa gallu warri biyyaa namuma biiroo keessa hojjetetti fakkaachuu dandeenya nuti jechuudha. Garuu maal akka dabarsaa turre maal akka hojjechaa turre hundumaan keenyayyuu hojii wal fakkaataadha waan dhokotaan qabu warri mana madaamii keessa hojjennu jechuudha. Kanaadha gaafa biyyas galtan jecha namaan dhaggeeffatina waan keessan itti amane hojii nu hawwaattaa jettan irratti osoo yeroo ittiin kennin osoo gazzaba keessan hin baraaxessin yoo hojiirra ooltan hojiin bu'aa hin qaba jechuudha biyya keessatti. Guyyaadhaan hojii galii galchu yoo qabaate nam tokko ittiin jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo bal'inaa isiniif hojjedha. Warroonni gaafii gaafachuu barbaadanis gaafachuu dandeessanii gaafii keessaniif immoo isiniif deebisa jechuudha. Kanaaf biyya keessanis hin sodaatina. Jechoota namaatiin deemuu qofa osoo hin taane sammuu ofiitiin deemuu kan ga'e tokkollee hin jiru jechuudha. Kanan isinin jedhu waa malee miti. Ergan biyya galee anumaayyuu waan na mudatetu jira hojii irratti jechuudha. Hojii tokkoon qofa jiraachuu osoo hin taane hojii garaagaraa of cinaatti hojjechuu manuma ofii keessatti jechuudha. Baqa dirqama ofii keenyaa hojjechuu osoo hin taane sararatanyaa qaxarree hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Galata Waaqayyoo kaleessa mana namaatitti qaxaramee hojjechaa ture jechuudha. Har'a garuu nama qaxaree hojjesiisaa jiruudha jechuudha. Kana akka nama guddaatitti of lakkaa'u osoo hin taane maaliif jijjiirama nama saniifis hojiidha. Anaafis immoo jechuudha. Innis fayyadama anis fayyadamtuudha jechuudha. Nama qaxarsiisanii hojjesiisuu jechuun nama ol ta'uu miti. Namni sunis qixa humna isaatiin kan hojjisiisus ganzaba isaatiin hunduyyuu qixa waan ta'eef jechuudha. Nama saniifis carraa hojii banuu ofii keenyaafis immoo hojii san hojjechuu jechuudha. Innis maal akka ta'e immoo viidiyoo isiniif hojjedha. Biyya